Obboleewwan kiyyaa sawaa irratti ammuma guyyaa kana har'a gadhiifame jechuudha. Sawaa irratti aappiin tola. Kanaafuu warri zeenii itti fayyadamaa jirtanii zeeniinis dalagaara. Sawaa irrattis gadhiifamee jira. Dhiifama amma kan zeenii etumaan isin barsiisee jiru kan sawaa immoo har'a gadhiifame jechuudha. Kanaafuu namoonni sawaanoo naan jedhaa turtanii hedduun keessan isin agarsiisa. Aappii kana wanni isin gootanu inni jiru isiniif hin dalagu. Kanuma ta'a jarri sababni jarri waan tolaa gadhiisanuuf akka aappiin namni buufatuuf malee akkuma kanaan natsaa miti beektu. Aappii isa duraan qabdanii miti maal gootanii dhuftanii as bakka kana xuxxanii pilaastora jira bakka install jettu kana as rukuttanii of duuba deebitanii kaatanii indeganaa bakkuma install jedhu xuxxanii buufattanii open kootanii seettanii haarawa ta'eera jechuudha jira lakkaa'amee jira jechuudha. Isiniif galee sawaa irratti kan zeenii isin agarsiisan ture jiraan. Amma dhaabeen jira. Dhiifama isin agarsiisa. Amma dhaabeen jira. Isa gubbaa bakka alaabaa kanatti alaabaa miti isuma gubbaa irratti dalaga inni iyyuu irra jira. Bakka lookishinaa gubbaa haara dalaga inni iyyuu irra jira. Asitti immoo gizee inni akkanatti isinii dhufe jalqaba wanni kun yoo duraan shabakaa qabaattan yoo immoo duraan shabakaa hin qabaanne gizee bantanii keessa seentan aappichi kun keessa isiniin seensu bakka intinaa kana isiniin fidu jechuudha bakka siimii kana isiniin fidu. Yoo shabakaa waayifaayi yookiin namarraa hidhattanii yookiin immoo siluma daataa kan biraa fayyadamaa jiraattanii isiniif fida bakka kana isiniif fida jechuudha. Yookaan immoo isiniin fidu isuma isin haaraa buufattanii isiniif hin fidu. Mallattoo saarukaa kana saarukatti kana isin agarsiisa jechuudha. Asirratti tarreetti naqee ifa isiniif ta'eera miti. Kanaafuu isin immoo gizee itti guuttattanii kaatanii gizee haarawaa buufattanii kaatanii inni gubbaa kuni bakkuma lookishinaa kanarra jira. Zeeniin immoo kunoo alaabaa kanarratti dalagaara jechuudha. United kanarratti dalagaara. Kanaafuu obboleewwan kiyya ifa isiniif ta'eera miti gizee buufattan akka seentanidha. Kanaafuu amma sawaa akka isa dhuftanii akkana wal barbaaddanii kunoo bakka 2022 jettee kaatee mallattoo masalaalii kana itti dabalanii har'a jechuudha. Yoo haaraan buufatiin kun isiniin dhufu hubattanii booda hin dalagu jechuun ni mala nam tokko tarii namaaf hin galu jedhee yaade malee hedduun keessan beektanii isuma qabdan gubdaniitiyyee gizee isin buufattanii haarawa buufattanii isuma jiru haarawa buufattanii bakka sawaa firii digda bara 2022 masalaalii kana dabalamte jechuudha. Kanaafuu akkaan itti fayyadamtanii anamma kunoo sawaan irraa qaba gaala gubbaatti lookishinaa meegadheen isin agarsiisaan. Yoo anaa dalagaara jechuudha. Akkuma argaa jirtanu anaa dalagaara. Anaa zeeniin dalagaara sawaan dalagaara jechuudha. Warri zeeniin agarree yoo jiraattan immoo zeeniin kunoo asirratti alaabaa kana irratti dalagaa garuu immoo asirratti immoo haaraa gizee buufattanii zeeniin tarii warri zeeniin agarree yoo jiraattanii kunoo zeeniin kunoo asirratti dalaga jechuudha. Inni immoo zeen jedhee kee zeeroo bira kaa'isa zeeroo jedduu lamaan jiru kana bara 2022 asirratti dalaga jechuudha zeeniin yoo akki kana keessa kan namatti fayyadamtan jiraattan jedheetanii kanaafuu nuti kan itti fayyadamaa jirru sawaa waan ta'e jennaan sawaan akkuma isin agartanu yoon akkana gadi tuqee na hojjetee jira jechuudha. Kanaafuu obboleewwan kiyyaa akkas fakkaataa itti fayyadamaa zeeniillee akkuma ammaa itti fayyadamaa warri hin argin yoo jiraattanii moobaayiliin immoo kun asuma dalagaara. Moobaayiliin akkuma jiru kanatti dalagaara. Akkanatti jira miti sila piispooniin keessan haaraa buufattan akkuma jiru kanatti staartii bakka itti kan rukuttanii keessa gizeenni lakkaa'ee 10 ta'e gaaratti 10 guute gaaratti piispoonii ol ba'e keessaa baatanii achumaan asirratti gizeenni mallattoo piispoonii isinii fide ammoo kana gadi xuxxanii achumaan isiniif addaataa kana fakkaata nagaannaa jiraadha.